Nageenya keenya isin haa gahu kabajamoo daawwattoota Egeree News Network odeessa guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga maayikiroofi qophii keenyaatti akka waliin turtan gamanumaan affeerraa keenya odeessa guyyaa har'aa waliin ana Beenyaa Gammadaati. Odeessi keenya guyyaa har'aa guutummaatti injifannoo waraana bilisummaa Oromoo Leencicha Bosonaaf akkasumas miseensota haaraa waraana bilisummaa Oromoo eebbifaman irratti gabaasaa bal'aa qabna. Kaaba Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa waraana nyaaphaa irratti fudhachuu akkasumas waraanni Abiy akkasumas waraanni PP hedduun booji'amuu isaanii odeessaa keenya ka xumuraatiin immoo dhaamsa maanguddoo tokkoof galmee seenaa irra sooressi jaarraa abbaa gadaa maal jedhanii turan kan jedhu isiniif dhiyeessina. Hanga maayikiroofi qophii keenyaatti nu waliin tura. Akkuma mata duree irratti isiniif ibsu yaallee injifannoo gootichi waraanni bilisummaa Oromoo Leencichi Bosonaa giddugaleessa kaaba Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti tarkaanfii ilaalessaa waraana nyaaphaatti fudhatee jira. Giddugaleessa aanaa daannoo keessatti waraana nyaaphaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lola jabaatu adeemaa jira. Gandaa bakkee sirbaa jedhamutti waraana bilisummaa Oromootii fi waraana faashist Abiy Ahmad gidduutti lola adeemaa tureni waraanni koloneel Abiy Ahmad torba battalumatti yeroo ajjeefamanii 18 ol madaa'u isaanii gabaasaan nu qaqqabee jira. Gabaasaan nu qaqqabanii ifoomsa yeroo ammaa kana lolli jaban aanaa daannoo keessatti Leencicha Bosonaatiif waraana PP gidduutti adeemaa akka jiru gabaasaa bal'aan bahaatu jira. Shawaa Lixaa aanaa daannoo keessaa yeroo ammaa sararri bilbilaa fi intarneetiin guutummaatti cufamee waan jiruuf cufameetu jira. Haa ta'u malee kallattii garaagaraatiin qulqulleeffachuuf akka yaalletti lolli jabaan guyyaa 3 fi Leencicha Bosonaatii fi waraana Biltsiginnaa gidduutti adeemaa akka jiru nuuf mirkaneessanii jiru. Lola kanarratti manni uummata hedduun gubachaa akka jiru, dargaggoonni hedduunis mana hidhaatti guuramaa jiru nuun jedhanii jirani. Bifuma wal fakkaatuun Leencichi Bosonaa kibba Oromiyaatti tarkaanfii ilaalessaa waraana nyaaphaatti fudhataa jira. Bakki tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhachaa jiru aanaa sabbaa buruuf aanaa waadaraa ganda Sokoroo Garbii bakka jedhamutti tarkaanfii ilaalessaa waraana nyaaphaatti fudhataa akka jirudha. Bifuma wal fakkaatuun aanaa Adoolaa Reedee ganda Zambaabaattis bifuma wal fakkaatu lolli adeemaa jira. Kibba Oromiyaa kana keessatti lolli adeemu kuni waraanni mootummaa bakka garaagaraarraa waraanni Biltsiginnaa, poolisiin humna addaa naannoo Somaalee, poolisiin humna addaa Oromiyaa akkasumas raayyaan ittisa biyyaa fi Riippublikaan Gaardii kan jedhamanii walitti dhufuudhaan iyyuu ona kana keessaa bal'inaan socho'aa jiru. Aanaalee 6 keessatti faca'uun aanaa tokko keessa yoo xiqqaatu waraanni 30 ol ta'uun aanaa 6 keessatti bifuma wal fakkaatuun bobba'anii waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal lolaa akka jiranidha. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa waraana nyaaphaatti fudhachaa akka jiru odeessi dabalataan nu qaqqabee jira. Mee viidiyoo tokko qabna. Viidiyoon kun lola waraana bilisummaa Oromoo fi poolisii humna addaa Oromiyaa akkasumas raayyaa ittisa biyyaa waliin qindoomanii waraana bilisummaa Oromoo loluu fi lixaa Oromiyaatti bobba'anii booji'aman keessa waraanni lola kanarratti booji'aman warra afaan Oromoo illee dubbachuu hin beeknedha. Yeroo ammaa kana booji'amanii harka waraana bilisummaa Oromoo jiru warra afaan Oromoo illee hin beeknedha. Waraanni kun dirqamaan ergamne dhaqaa lolaa jedhamneetu ergamne akka nuti odeessaa dhagaa dhufnee fi akka nuti dhufnee immoo waraana bilisummaa Oromoo argine waliin fakkaatu walii addaa odeessi nutti mamaa tureef wanti nu qabatamatti argine waliin fakkaatu dhugumatti jedhanii jiru. Mee viidiyoo kana daawwadhaa. Akkuma viidiyoo irraa argitanii raayyaan ittisa biyyaa kun lixaa Shaggar keessatti waraana bilisummaa Oromootiin kan to'atamanii waraanni bilisummaa Oromoo of bira tursee barumsa gahaa kenneefi yeroo ammaa kana gara maatii isaaniitti bobbaasee jira. Odeessaa keenya itti aanuun miseensonni haaraan waraanni bilisummaa Oromoo leenjisaa ture eebbifamanii jiru. Mee
osoo kanarraa naasa'in dura viidiyoo miseensota haaraa waraana bilisummaa Oromoo kana daawwadha. Akkuma viidiyoo irraa argitanii ji'a kana keessa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa zoonii giddu galeessaa lixaa Oromiyaatti miseensota haaraa waraana bilisummaa Oromoo leenjisiisee jira. Leenjiin kun kan yeroo biraarraa adda kan godhu ammoo osoo lolli jabaan dolli bal'aan irratti banamee geggeeffamaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo cichoominaaf jabina isaatiin humna haaraa miseensota haaraa dargaggoota haaraa leenjii waraanaa gahaa kennee fi yeroo ammaa kana hiriirsee jira. Kun injifannoo guddaadha. Funyaan Finfinnee jalatti osoo lolli jabaan irratti adeemaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo lola kana dandamate waraana biltsiginnaa uummata saamuuf uummata ajjeesuuf bobba'e uummatarraa ittisaa gama biraatiin ammoo miseensota haaraa leenjisaa hidhachiisaa bobbaase humna isaa keessoof alaan jabeeffachaa akka jiru agarsiisa. Kun injifannoo guddaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka hundatti miseensota haaraa leenjisuu dabballoota haaraa leenjisuu humna isaa jabeessuu cimsee itti fufee akka jiru agarsiisa. Kan hawaasa keenyarraa eegamu immoo waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen jabeessuu ka rasaasa barbaadeef rasaasa itti guutuu ka qawwee hidhachuu barbaadeef qawwee hidhachiisu ka dhukkubsatee yaalchisuu ka kopheen irraa cite kophee isaa itti suphuu itti bituutu barbaachisa. Wanti dirqamni uummanni Oromoo godhuu qabu waraana isaa kana jabeeffachuu qofatu furmaata. Akka suurarraa argitanii namni suurarraa argaa jirtan kun immoo Injiinar Abdii Sabaa jedhama. Injiinarri kun sadarkaa tokkoffaadhaan yuunivarsiitii irraa kan eebbifamedha. Haa ta'u malee roorroon uummata isaarra gahu taa'uuf ijaajjuu isa dhowwinan bara 2019 keessa miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'uun yeroo ammaa kana miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'e diina kokkee kan qabaa jirudha. Waraanni bilisummaa Oromoo jabinni isaa namoota akkanatti baratan dargaggoota injiinarummaan baratan dargaggoota sadarkaa barnootaatiin olaanaa ta'antu qawwee baatanii har'a bilisummaa uummata isaaniitiif falmaa jiru. Namni kun diina jala deemee jiraachuu danda'a ture. Garuu faayidaa dhuunfaan argadhu nan barbaachisu waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbadhu yoon qawwee hidhadhee uummata koo bilisoomsa irra naa jira jedhee murannoo jabaadhaan namni barumsa akkana qabu sadarkaa olaanaadhaan eebbifame yeroo ammaa kana qawwee fannifatee Oromiyaa bilisoomsuuf diina kuffisaa jira. Kana akka fakkeenyaatti isinitti himne malee waraana bilisummaa Oromoo keessa barattoonni yuunivarsiitii irraa kolleejii irraa sadarkaa olaanaadhaan eebbifaman barnoota garaagaraatiin eebbifaman kumaantamatu waraana bilisummaa Oromoo keessatti argamu. Odeessa keenya itti aanuun leencichi bosonaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa Cibraan Garaadoo tarkaanfii ilaalessaa fudhatee injifannoo guddaa argatee jira. Suuraa fi viidiyoon garaagaraa nu qaqqabee jira. Suuraa isin argaa jirtan kun lola Walloo keessatti adeemaa turanii waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii nyaapharatti yeroo fudhatu nyaaphii waraanni biltsiginnaa poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa akkasumas raayyaan ittisa biyyaa poolisiin federaalaa ona kana keessa waraana bilisummaa Oromoo sakattaana jedhanii bobba'aa turan tarkaanfiin gaafa irratti fudhatamu bakka kan gaafa waraana bilisummaa Oromootiin irratti bu'u waan nyaatan waan dhugan akkanatti gatanii baqatanii koshoroosin argaa jirtan buskuti kun kan waraanni nyaaphaa gatee baqate. Waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa kanatti diina haleelee gombisaa akka jirudha. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa Cibraan Garaadoo tarkaanfii fudhateen waraanni nyaaphaa walumaa galatti 27 yeroo ajjeefaman 50 ol kan ta'an madahanii akka jiran gabaasaan dabalataan nu qaqqabee jira. Asirratti ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa Qeeran Suwaayyuu waan jedhe qaba. Sagalee isaa kanamee dhaggeeffadha. Sirna nyaata baroota meeqaatu irraan qabee dhalootatti walitti dabarsa impaayera dura kaa'ame kana diigee sirna walqixxummaa fi dimokiraasii. Akkuma Qeeran Suwaayyuu jedhee waraanni bilisummaa Oromoo sirna wajjin wal lolaa jira malee nama dhuunfaa wajjin wal lolaa hin jiru.
waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa kun tarkaanfii ilaalleessaa bakkoota garaagaraatti fudhachuu itti fufee akka jirus jaal qeerransa waayyuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa dabalataan mirkaneessee jira. Ammas waraana booji'amee viidiyoon isaa kan nu qaqqabe jira. Waraanni booji'ame kun Oromoodha, dhalataan Oromoodha, poolisii humna addaa Oromiyaa keessa ture lola lixa shaggaritti adeemaa ture irratti kan booji'amedha. Mee afaanuma isaarraa waa inni jedhu dhaggeeffadha. Poolisiin humna addaa Oromiyaa ilmaan Oromoo taatan, dhiigaan Oromoo taatan obboleessa keessan irratti hin dhukaasina, lammii keessan irratti mana hin gubina, nama najjeesina. Obboleessi keessan waraana bilisummaa Oromoo harka kennate kun fakkeenya isiniif haa ta'u. Qawwee keessan fudhaati waraana bilisummaa Oromootti makamaa kan jedhus dhaamsi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa irraa darbeetu jira. Odeessa keenya ka xumuraatiin dhaamsa maanguddoo tokko qabna. Maanguddoon kun maal jedhan mee dhaggeeffadhaa afaan isaaniirra. Tokkoon dhaamuu barbaada. Dhaamsiin nan dhaamuu barbaadu. Hiriyaan teessan huccuu isinirraa yaaftee hudduu teessan qullaa keessa milishaa naannoo Oromiyaatii fi Xaaxaaqii fi abbaa dhuunfaa qawwee qabda hundaaf hin dhaamsa kana dhaama. Huccuu hiriyaan teessan isinirraa hiitee hudduu teessan qullaa keessa akka isin hin laalle dhaamsa obbolummaa ka Oromummaa kan isin dhaama. Du'uun garii fuunurraan oolu. Meesii galtee kalloo irratti uuma duutan. Kalee amma fadis keessaa gaala 50 abbicha hore kan irraa yaafatanii ogaaden harka isaa dudubatti ija isaa dura gaala isaa qalanii nyaatanii isa uleen ajjeesanii aanaa miidhagaa tolaatti jechu lubbuudhaan gale jechu. Kanaafuu eega duutis irraan oolle ajjeeftee duu qabda. Wanni isinii dhaamu dhaamsa obbolummaa ka Oromummaadhaa qawwee teesse akka lafan kaayyan. Adara. Kanatti aansee salaamtaan dabarsaa aayyoo abboo kootiif. Nanan qattu duuti ciisuus kalloo irratti isinit dhaammadde qeyroon biyyaa marti mee haa waluu bannu dirree qabsoo irratti. Gaafattoo Harargee weerartee Somaaleen ni fudhanna jettee Arusii fi Baale duula bobbaafatee nurratti eegale geeyni biyya teenyaa goota goonni dhale killicaan taphatee guyyaa lolli tole. Eenyu irraanfataa lola ogaadeni bakkayyuu walgahee taankii madaafnini leencii Oromiyaa hallate dhiigaani reefkaan gahee diina yartuu saniin ja'a. Galatoomaa obboleeyyan. Maanguddoo kanarraa akkasin dhageessanii afaan isaaniirraa akka dhageessanitti qawwee malee furmaanni hin jiru. Mootummaa afaan qawweetiin dhalatee guddate impaayera Itoophiyaa afaan qawweetti amantu diimokiraasiin iseedhaaf faallaa ta'e falli jiru bilisummaa argachuuf qawwee qofaan falmachuudha. Qawwee keessan jabeeffadhaa diina irratti tarkaanfii jabeessaa irratti fudhaa jedhanii maanguddoon kun dhaamanii jiru. Sooressi jaarraa abbaa gadaa ganna 30 dura maal jedhu mee kanas dhaggeeffadhaa. Keenya reessa mee qawwee waadiitiin qawween silaa haqa waa naqaati qawwee malee uummanni kun lafatanii gadhiisanii deemuu hin dandeenye jechuudha atummasumaan hin dandeenye. Mee isaan kun walqixxummaa ni amani dimokiraasii baantattanatti ni amani namanan inumaan taatuuf isaan dimokiraasiin waan haqaati waan namni obbolummaan walqixxummaa hin jiraatu jechuudha sun isaanitti nahasa jedhu isaaniif nahasa waan isaan miidhaati jechuudha. Ilmaan nafxanyaa hangamillee biyya mirgi namaatiif biyya dimokiraatiin jedhu biyya namatti walqixxaa amada fedhee haa jiraatu. Hoggoo Itoophiyaa dabe waan san haasee jedhu wanni san daandurree santu keessa jira daandurree jarmii yertee hanqarroo san waan qabanii jecha hin fayyan jechu doktorri fayyisuus hin jiru barnoonni fayyisuus hin jiru jechu orma kana. Jaal sooressi jaarraa abbaa gadaas akkuma ni jedhee impaayera Itoophiyaa kun warra diimokiraasiitti namannidha. Diimokiraasiin waan nagaa ta'etu jiru garuu jarri afaan qawweetti waan amananiif kan afaan isaan beekaniin yoo dubbisa afaan isaan beekaniin isaan dubbisuun barbaachisaadha jedhanii kan kana dubbatee jaal sooressaa jaarraa abbaa gadaati. Sonda bin kapsora bitabete kapsora bitabete sabake Oromo damme sujal kabete belo itede botera katera dabete kapso gile suma Oromo gadabete Wai Roma
kabajamoo daawwattoota Egeree News Network odeessa keenya guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanne asirratti goolabnee jirra. Waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa jecha qophii keenya HN nafan waliin turtii gaarii. An Beenyaa Gammadaati.